Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali. kabajamtoota keenya daawwattoota keenya kan ashaamtee qarra qophiin keenya qophii addaati. Qophiin keenya qophii waa'ee fundamentals of accounting irratti qabatee kan isiniif dubbachuuf deemne yookaan isinirra information garaagaraatirraa walitti qabannee isiniif himuudhaaf deemna jechuudha. Arraan tana wanni qopheeffannee waa'ee siyaasaa osoo hin ta'in waa'ee barnoota keenyaa wajjin wal qabatu irratti kan wal qabatudha jechuudha. Akkuma beekamu gaa muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed akkuma beekamu erga gamaan gotti bahee wantoota jijjiiramoota garaagaraa argisiisanii wantoota hedduu argisiisuudhaan kan ka'e Nobel Prize Norway Oslotti kennamuun fudhatanii badhaafamanii jiru. Amma gaa erga inni fudhatee booda wantoota garaagaraa hunda hojjechuudhaan biyyoota ollaatii wajjin akkasumatti hariiroo nageenya uummachuudhaan kan tattaafachaa jiranidha. Garuu nuti wanni irraa qabannee jirru wantoota barnoota keenya wal qabatanidha. Dr. Abiy Ahmed akkamitti kaffaltii payroll system akkamitti kafalaa kan jedhu qabanneedha jechuudha. Nuti akkuma beekamu gaa chapteriin keenya chapteriin 4 waa'ee Ethiopian payroll system kan odeessuudha jechuudha. Amma immoo nuti wanni qabannee Dr. Abiy Ahmed irratti akkamitti akkaataa inni kaffalu akkasuma mindaa yookaan basic salary isaa meeqa akka ta'ee fi galii inni irraa argatu irraa taaksii hagamta akka kaffalu kan itti laallu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu gaa social media fi barruulee garaagaraa keessatti Dr. Abiy Ahmedin basic salary isaa itti himamee jira jechuudha kan baatitti argatu irraa jechuudha. Jalqaba taaksiin inni irraa kaffalu taaksii gosoota sadii irraa taaksii kaffalaa jechuudha Dr. Abiy Ahmed jechuudha muummeen ministeera Itoophiyaa. Jalqaba irratti wanni inni irraa kaffalu kitaaba ida'amuu jedhu kanarraa kan kaffalu ta'a jechuudha. Kitaaba daandii ida'amuu jedhu kanarratti afaanota garaagaraatiin barreeffamee ture jechuudha. Inni kunis haala gaariin gurguramaa fi jira jechuudha. Kana malees social media Amazon irratti illee doolaariidhaan gurguramaa jira jechuudha. Inni kun galii Dr. Abiy Ahmediif galu kun jechuudha. Galii kanarraayis taaksii kan kaffalu ta'a jechuudha. Taaksiin akkamitti kaffalama yoo kan jennu taate income kee hunda yookaan income fakkeenyaaf daandii ida'amuutu irraa argatu kana jechuudha waggaatti percentage irraa muraa jechuudha akka Ethiopian payroll system jechuudha. Percentage kan Dr. Abiy irraa kan muramu ta'a jechuudha. Percentage income of this book multiplied by 5% are it is given to or keep for tax. Kanaaf taaksiidhaaf kitaabni ida'amuu jedhu kun erga gurgurame booda kan taaksiidhaan kaffalamu ta'a jechuudha. Taaksiidhaan amma nuti garuu haga ta'e haga gurgurame hin beeknu jechuudha. Hagi gurgurame yeroo kana kan ittiin kaffalamudha jechuudha. Kitaabni kun maal keessatti ramadame yoo kan jennu taate royalty keessatti ramadama jechuudha. Akkuma beekamu gaa patent right jira, royalty wantoota garaagaraati jira jechuudha. Intangible asset irratti gibirris akka kaffalamu beekuu qabna jechuudha. Isa kana jechuun kitaabni royalty keessatti ramadama jechuudha. Royalty jechuun wantoota akka kitaabanii akkasuma social media irraa galii argamu jechuudha. Wantoota akkanaatirraa galiin argamu taaksiin akkaataa ittiin kaffalamudha jechuudha. Taaksii kana kitaaba kana galii isaa ilaalee kan irraa muramu ta'a jechuudha royalty irratti jechuudha akka seera Itoophiyaatti jechuudha. Okay. Inni isa lammaffaa immoo galiin Dr. Abiy Ahmedin galuuf jechuudha. Kitaaba ida'amuu kanaan alatti inni lammaffaadha. Inni lammaffaadha kan ta'u basic salaryidhaan jechuudha. Basic salary jechuun
mindaa ji'aan argaturraa jechuudha. Mindaa ji'aan argaturraa galiin basic salary dha kan kennamu ta'a jechuudha. Akkuma Itoophiyaan payroll system irratti argamutti galii sanarraas akkasuma pension contribution kan kaffalamu ta'a jechuudha. Pension contribution jechuun xoorataadhaaf wanti inni kaa'amu. Amma fakkeenyaaf Dr. Abiy irraa parsantaan 7 murama akkasuma parsantaan 10 ammoo hojjechiisaarraa jechuudha. Mootummaa irraa kan kaayamuuf ta'a jechuudha. Kanaafuu basic salary of Dr. Abiy Ahmed yoo kalaallu taate inni kun kan asitti argamu jechuudha. Social media keessatti kan argine jechuudha. Prime Minister of Ethiopian daily 737 kan argatu ta'a jechuudha. Monthly or weekly torbanitti garuu 3,692 takka ammoo baatitti yoo kan deebisnu ta'u baatitti qarshii yookaan Ethiopian birrii 16,000 kan argatu ta'a jechuudha. Basic salary muummicha ministeera Itoophiyaa jechuudha. Kanaaf 16,000 kana pension contributionidhaan parsantaa 7 kan muramu akkasuma taaksiin inni kaffalamu akkuma barnoota keenya irra jirutti jechuudha. Gabatee kanaan dura illee turre keessa jira jechuudha. Gabateen san 7 TV irra kan jiru jechuudha. 10,000 fi 900 ol namni argatu taaksii reetii isaa parsantaa 35 irraa murama akkasuma diidaakshinii 1,500 irraa murama jennee laallee turre jechuudha. Kanaaf muummichi ministeeraan keenya 16,000 irraa wanta muramu haala kanaan beeknaa jechuudha. Taaksiidhaafis akkasitti kan kaffalu ta'a jechuudha. Egaa erga kana jennee muummicha ministeeraa keenyarraa sagalee isaatirraa haa dhaggeeffannu akkaataa inni itti mindaa yookaan basic salary fudhatu viidiyoodhaan isin agarsiisa. Kanaaf inni lammaffaa kanarratti dhaabbata jechuudha. Viidiyoo kana dhaggeeffadha. inni sadaffaadha jechuudha. Inni dhumaa galii Nobel Prize irraa argate jechuudha. Nobel Prize irraa maallaqa miliyoona 10 irraa ol kan ta'u argatee jira jedhamee kan odeeffamaa jiru jechuudha social media irratti jechuudha. Inni kunis taaksiin kan irraa kaffalamuuf ta'a jechuudha. Nobel Prize inni argate sanirraa jechuudha. Isa Norway Oslotti argate san jechuudha. Abiy Ahmed Ali jechuudha. Isarraa isa kaffaltiin kan kaffalamu ta'a jechuudha. Kanaaf gaanuti barnoota keenya wajjin wal qabsiifnee muummee ministeera keenyaas akkaataa ittiin taaksii kaffalu haala kanaan kaffalaa jechuudha. Namoonni garii jechuudha ilaalcha muummee ministeera akkasumas pirezidaantoonni wantoota akkanaa keessa kan hin ilaalanne kan itti fakkaatu jechuudha. Maaliif isaanis akkuma hojjettoota qaama tokkootti kaffaltiin irraa eegamus akkasumas kan kaffalamu ta'a jechuudha. Isaan irraa kan argamu jechuudha kan kaffaltiin kaffalamu jechuudha. Garuu nuti kan ammaaf arganne isaan sadiin asirratti arginu kana jechuudha. Isaan sadiin kanarraa taaksii kan kaffalu ta'a jechuudha. Kanaaf Dr. keenya muummeen ministeeraa jechuudha. Kanarraa kan ka'e Nobel Prize irraa jalqabanii kaffala akkasuma itti aanee kitaaba ida'amuu isaa sanirraayis kan kaffalu ta'a akkasuma basic salary irraayis kaffaltiin inni kaffalamu ni jira jechuudha. Kanaaf barnoonni keenya yookaan qophiin irra nuti qopheeffannee qophiin kana fakkaataa jechuudha. Wantoonni biraa akkasuma wantoonni barnoota keenya wal fakkaatanii fi wantoota knowledge information ta'an isiniif kan qabannu ta'a jechuudha. Arraaf asirratti kan nuuf ga'u ta'a. Viidiyoon keenya kun yoo isinitti tolate like share godhuudhaan uummata keenya biraanis gahaa isiniin jenna. Galatooma.